namtichi tokko dhihootti islaamummaa seenee ture waggaa 9 dura udhiyyaa qaluu qabdaa jedhanii udhiyyaa qaleeti osoo qaluu harkaa hoolaan utaaltee osoo inni irraan fixin jalaa utaalte albee dhiigaa qabdu akkasumatti qabatee fiigaa dhufe gara masjidaa ummanni zuhrii salaateetiin salaan baafatee tata'a albee dhiigni irraa coccobu qabatee isin keessa muslimni jiraadheen jennaan namtichi ummanni rifatee jira ummanni waan inni gorra'uu dhufe sehee nu keessa islaamni jiru jedhanii muslimni ummanni guutuun osoo zuhrii salaatee taa'aa jiru islaamummaa wakkate achi isin keessa nam tokko jiru eeti garuu imaamni islaama muslima jedhanii imaamni isaan tun salaachise imaamtichi illee ol ka'ee namni yoo raka'aa 2 salaate islaama ta'a jedheen guyyaan guyyaa Eid al-Adhaati Awurooppaa kana keessatti yeroo rakkoo turte seenaa ajaa'ibaati waan guyyaa Eidaati wal qabatu namtichi tokko dhihootti islaamummaa seenee ture waggaa 9 dura udhiyyaa qaluu qabdaa jedhanii udhiyyaa qaleeti osoo qaluu harkaa hoolaan utaaltee osoo inni irraan fixin jalaa utaalte albee dhiigaa qabdu akkasumatti qabatee fiigaa dhufe gara masjidaa ummanni zuhrii salaateetiin salaan baafatee tata'a albee dhiigni irraa coccobu qabatee isin keessa muslimni jiraadheen jennaan namtichi ummanni rifatee jira ummanni waan inni gorra'uu dhufe sehee nu keessa islaamni jiru jedhanii muslimni ummanni guutuun osoo zuhrii salaatee taa'aa jiru islaamummaa wakkate achi isin keessa nam tokko jiru eeti garuu imaamni islaama muslima jedhanii imaamni isaan tun salaachise imaamtichi illee ol ka'ee namni yoo raka'aa 2 salaate islaama ta'a jedheen guyyaa Eidaati Eid al-Adhaati wal qabata akkasuma seenaa islaamummaa keessatti seeqachuun taphachuun bashannanuun lubbuu ofii tana bakka kennuun barbaachisaadha akkuma Hassan al-Basriin jedhu lubbuun tiyya geejjiba kiyya yaabbadhee gara rabbii kiyyaatiin deemu geejjiba yaabbadhu immoo bashannansiisuun to'achuun qulqulleessuun boqannaa kennuufin islaamummaa keessatti narraa barbaadama jedha Hassan al-Basriin garuu bashannanni daangaa qaba hanga qaba bakka qaba akka qaba yeroo hundan bashannanan yeroo hundan kolfan yeroo hunda akka fedhanin ta'an akka shari'aan keette bakka shari'aan keette yeroo shari'aan keette jira rasuuli rabbii illee sallallahu alayhi wa sallam yeroo hundallee osoo tahuu baatu ni qalladan ni qoosan nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam gaaf tokko manguddittiin takka dhuftee nabi Muhammadin bira yaa rasuulallah akka rabbiin jannata naa kennu du'aayi naa godhaa jettee rasuula rabbiiti isiin manguddoodha rasuulli achi ilaalanii bar manguddoon jannatan seentu jedhanii rasuuli rabbi rifattee osoo boosu ulee isii qabattee ulee isiitti erkataa kutte achi rasuuli rabbii duuka erganii nama isii faana akkas jettanii naa himtan jedhe rasuuli rabbii manguddummaan osoo hin taane manguddummarraa gara dargaggoo gadi deebitee umrii shabaabummaatiin jannata seente jechuudha jechuu kiyya jedhanii rasuuli rabbii sallallahu alayhi wa sallam gaaf tokko namtichi wahii fiigaa dhufee nabi Muhammadin bira yaa rasuulallah imala deemuu barbaade waan yaabbadhu naa kennaa jedhee rasuula jennaan nabi Muhammad maarree ilmoo gaalaa sii kennaa jedhee rasuul ilmoo gaalaa maal itti godha yaa rasuulallah karatti na harkaa kufti jennaan gaallummaan guddaan ati yaabbattu kunu ilmoo gaalaan turre jedhee rasuuli rabbii gaa hundi isaatu ilmoo gaalaati jedhaniin gaalli lafarra jiru kun marti dur ilmoo gaalaa ture rasuuli rabbii sallallahu alayhi wa sallam sahaabonni yaa ergamaa rabbii ati yeroo hedduu yeroo tokko tokko ni qoostaa maaliif qoostaa maa taphatta jennaan dhugaadha nan qoosa garuu wala aqulu illa haqqa dhugaa malee hin jedhu jedha rasuuli rabbii sallallahu alayhi wa sallam namtichatu seenaa kana علي الطنطاوي هما رحمه الله بركو دسقل جهاتما كيسا جدي تويوتان بيتاني مكينة تويوتا تانا نمتيجي يابتي اوفيغا موجي كيسا امنا فقو ديمو دافبه osoo deemu jiru karaa gubbatti namtichi wahii itti dhufe manguddoon harka jala qabatee na seensisii jedheen naa dhaabee fi aspaaltii illee hin jiru akka duru seene namtichi gabbiinaa seene
ammas osoo deemu jiran ammoo Toyootaa tana gubbaa saaxinii reeffaa itti fe'an saaxinii reeffaa feetee deemu jirti makiinaan. Namtichi kalammaffaa dhufe kun kalammaffaa harka jala qabate kun bootaan iddoo waan hin jirreef gabbinaa keessa fuuldura makiinaa keessa duubarraan bahii taa'ii jedheen kalammaffaa kanaati. Dhufee namtichi makiinaa duubarraan bahee saaxinii reeffaa san biraan taa'e. Saaxinii reeffaa immoo duwwaa jirti. Achi osoma makiinaan deemtu roobni roobe. Roobni roobnaan rooba jalaa baqadha jedheeti saaxinii reeffaa banee yoo inni ilaalu duwwaa waan jirtuuf keessa seenee ofi cufe. Yoo inni ofi cufe makiinaan deemu jirtiimi kabiroo karatti harka jala qabaate ammallee. Kalammaffaa dhufe kanaanillee duubarra bahii jedhanii kasadaffaa seene kana. Kasadaffaa kun immoo saaxiniin tun reeffa qabdi jedhee amane. Irrumaa siqeetiin taa'e. Osoma ima deeman roobni roobaa jira beeki. Namtichi saaxinii seene karooba jalaa saaxinii reeffaa keessa seene sun roobni kun caame moo hin caamne ilaala jedhee saaxinii harka olillee banne yoo inni akkan ol fuudhee harka asii gadi baasu ka asirra jiru kun nama du'e ruhiin itti deebite jedhee makiinaa gubbaa of darbee achitti garagalee du'e jedhan. Akkanatti du'a namni akka itti du'uu fi bakka itti du'uun beeku taarika ajaa'ibaati. Aliyya Xanxaawitu himaa ulfaadhaa galatoomaa dhaamsi sa'aatii gabaabduu naa kenname keessatti isinii dhaamu. Islaamummaan amantii waa hundaati. Jireenya har'aatii fi jireenya boruullee isitu harkatti qaba. Ulfinaa fi bareedina guyyaa har'aa ittiin bareedduu fi ka gaafa biyyee jala seentee dirree maasharitti ol kaatullee isitu harkaa qaba. Islaamummaan gaafa ilmi namaa bakka irraa dhufe wallaale waan dhufeef wallaale gaafa inni bakka deemu wallaale isitu sadansan iccitii itti himee karaa qabsiise. Islaamummaan gaafa qur'aana kan harkaa qabnu gaafa islaamummaan dhugaa qoma keenya jirtu gaafa dhugatti qur'aanni keessa keenya sochoosaa ture hanga keessa keenya qur'aanni sochooseen addunyaa kana sochoosaa turre. Nuhi kan osoo addunyaan rifeensa cirachuun beekatti addunyaan rifeensa cirattu barsiise. Addunyaa janaabaa dhiqachuun beeyne nutu barsiise ummata islaamaati dur. Dhooqaa fi dhoqqee salphina addunyaa akiraa keessa harkisee dirree tasgabbii fi nageenya jireenya qananiitti kan ol baase islaamummaadha. Ummata gosaa wal caccabsee jabaan laafaa nyaatee alanshee gad deebisee abbaan qabeenya hiyyeessa daaraa godhee ka humna qabu biyya abbaa biyyaa tahee daciifni laafaan biyyarraa bahee namni falaa fi mala hin qabne gosti xixiqqoon imimmaan haqachuu malee takkaa mataa ol qabatteen beekne islaamummatu fuudhee dirree wal qixxummaarra kaa'e. Hin agarree guyyaa Arafaa mootiin fedhee yoo achi dhaabbate sandala uffata naxala shabaxii uffata. Birrii miliyoonaa fi kumaatamaan konkolaataa yaabbatu hundi isaan dalagu achitti. Sadarkaa fi qabeenyi jabeenyi hundi achitti wal qixxaa'e. Dirri Arafaa dheengadda dabarsine sun maali islaamummaan dhala ilma namaatiif? Akkamitti islaamummaan ilma namaa tokko gootee isitu lafa kaa'e dirreen Arafaa qofti mataan isii suuraa islaamummaa bareechee mul'isu. Gaafa qur'aana kana keessa keenya jiru nutu Liibiyaa banee gaara sindii gubbaa bahee azaanee hinditti masjida keessa tolchee azaanee salaatee Jaappaanin dhaynee laga Qawqaas gubbatti faradoo hidhanne islaamummaadhaan. Gaafa islaamummaan jiru keemistirii oomishnee addunyaa kanaa kennine Jaabir bin Hayyaan gaafa qur'aana harkaa qabu. Gaafa qur'aana kana harkaa qabnu jiyoogiraafii addunyaan tun hin beekne waggaa 800 fi walakkaa dura kaartaa ardii tanaa mul'ii isiitii fi kallattii lamaan isiin jirtu kaartaa Ameerikaa lamaanii keessa kaa'ee al-Idruusitti addunyaa tana barsiise islaam. Gaafa islaamummaa tana harkaa qabnu Abbaas hayyuun beekamaan biyya Faaris Iiraanii isatu xayyaara yaalee waggaa 1 dura xayyaarri kan yaalame seenaa keessatti seenaan dhugaa
كإجولين لمان أمريكا وقاد إبتو في شنتمي ويدورا طيارة يالتي جراتو أوميش جرمو ميتي علمنا ماشي برود أنك تاهي برارو أكاك أبو نمني أول إلالج سلفكاهي عباس بن فرناس لما بيجي إيران إتي مسلم قاف الدنيا هرّيقاً بيكني والكتما مالي والكت إساني مالي الدقودني مالي هرانين بيكني لكوفصة مسجد الجامع الكبير في بغداد إن كيستيني محمد الخوارزم إدأو هرئيسو والكتا بائسو جريء الدنيا تناكيني هر أي يونيفرسيتين هندي تنبرثا جرتي قاف لكوفصة تقن قبل الدنيا لبا لما في لبا سديجتي جتشان فيدمات ترتي لكوفصة نمني لكوفصة تقو لما سديجة إيه لكوفصة إنجليف أمبيكا مكانا كعربي تيمي تبر كعربي كورا هنديتي لكوفصة عربي أترقيتو كورا هنديتي قالوا لكوفصة فرنجي هرأ الدنيا مرتتين فيدمتو نمنا الدنيا كان كأني أمة إسلاماتي مسجد كيسا بهبر مسجد كيسا تائي فرائد أسوق راسيسو إجول فرائد ابن الله في سوف جتة إدأو هرئيسو والكيتا جريء الدنيا تناقو ماتش قاف قرآن هركا قبنو أكستر قاف قرآن هركا قبنو ميشوتي جرين علمنا مالا فيسن ميشوتي قلنا إجول أحمد شاكرتو بومبا بشان علمنا ما هرأدوكو كان لقرر هركسي مناتك أدوكو دندأو قده قاف قرآن هركا قبنو إجول أحمد شاكر هر اللي إتنشن هم مراسن وهفه أبا واي فاي أو مشي الدنيا كنا كنّي نما ملوب بنجرو نما عمري نساء وقات رباتمي سجل أمريكا جراتا لما بيجي مصري من أهل السنة والجماعة واي فاي هر الدنيا نتفاي دم تسلامة الدنيا قماش مالتو كان أقول بيتا كلمة اقرأ باسم ربك الذي خلق أتشين بنام تفول فيني أتشين بنام يقدني أتشين بنام دقاقني الدنيا ميراقني الدنيا أتشين بنام صلاة جدين جل قبني صومي جدين جل قبني مدرسة إجاري جدين جل قبني اقرأ دبسي برد جتشون درا وان جتو لالد جتشون درا بك جتو لالد كرور سندرا بيك كندي سندرا الدبافد اقرأ باسم ربك الذي خلق اقرأ جدي قفديس كان قرأ إنجنة وان إسلام ما والقلو هندك قرأ جتشو اقرأ السماء سمي قرأ سمي كان كيس وان أجايب الجرا اقرأ الأرض أرضي قرأ اقرأ الدنيا اقرأ الكون اقرأ الفضاء اقرأ البحار عالم النمل والنحل عالم الإنسان اقرأ كل شيء ما لم يخالف الذي أمره اقرأ إذا دب سجد واول سن نفسي في نقفته سني أجت برمسه هندفرد دودا كناف تكنولوجي في ساينسين أصول لي هندن إسا هندي قاف قرآن كان هركا قبنو إسلامك إسا ترته هرقرو قرآن اتهجتمو متي بلمات الدنيا آكرانو تأومتي صدركا قرآن قرأو دبو برغيني إسا قرأو إسا دبسو إسا أدبانو دبو برغيني جر سورة الكهف قيا جمعة فيسبوك الراتي بوستي وليقونا سورة الكهف كون سبيكرين نوبانا كون تلفزيون الرنوكا يرو منا سيني منا تاو سياسة إسلالة دراما إسلالة فيلم إسلالة موسيقى إسلالة يرو منابه قرآن الركاه منابه بلبلة تشوفه أكدو برتي ويت مناباتو هتانا في أوداف نديك أبسيفتي مناباتو سن قرآن منومتي نمتي ميبر قرآن كدوفه منافي مو نمافي منافي مو منافي في قرآن نمافي فهمي قالوا قرقد درق قفل لطفني نوتي قرقد قفرت قل هو الله أتشقب باجر تسكي سنجرت تابيلا قباجر تقول هو الله باجاجي تفرأتي ولي قد انديما قل هو الله قل أعوذ برب الناس آية الكرسي كيسا كينا كلا نجرو كيسا كينا نجرو كبراتي سورة براتو جرا آية براتو كيسا كينا نجرا نوتي ألفني أمتا كان دور أمني كن اتنكأ ألفني مسانين أمني آكرا أمتا كان للفو اتنكأ أجل نبي محمد صلى الله عليه وسلم قاف قرآن ربي هركاك ابنو لكوف سمراء سانسغلين كينيا دغهمه الدنيا تنا سوچوسا توري نما كما ديب كما كدلما قفان كما ديبلما ان فني هر اغارو بليين لما توق لما وغاشن تما اول فلسطين بوتي وماني فلسطين
بليين لما تقال مقت سوچين تو كنجر الزباب أكتي سسا تدبني ألفنا دبني فينا نكيسا فو تيغتي نكيسا فو قرآن كان غتي برا دبني قرآن كان لفكين ربي لفنكائه حق قرآن كان دبنوت حق ألفنا إساد دبنوت إسان بلو إسان هوغنمو قدافي جدا كين جرينيا كينيا هندا حق قرآن كان هوغنا ألفنا دريسا نتن دبنو سغلين كينيا دغهمو همبرين نولي الدنيا كان في اللي براسة تاني أخرجت للناس ربين قدينو إرجسن براسة الدنيا كانت بسين كنا جرسان التندبينو ربي قرآن ولينو هذا بيسو آمين جدا قرآن الدبني ربي قرآن ولينو هذا بيسو اتهانسد أمسي برو واي دبرتوتاتي دبرتين نمني أول علم نمات على دبرتينا وهي هواء نمني أول نبيوت على دبرتينا نمني جلقبة بيا مكة قبة علم نماك يسا دبرتينا نمني جلقبة بشان زمزمة دبرتينا نمني جلقبة دين الراجية إسلام ما كان أفعيق لفبوس دبرتينا دبرتين هرتي أنبيوت هرتي الدنيا كان قوتي ولولا النساء ما ولد محمد دبرتين نبي محمد نكنته صلى الله عليه وسلم دبرتين أبا بكر نكنته دبرتين إمام الشافعي نكنته إمام أحمد نكنته دبرتين قوم ما جرينيا المنامات كجرينيا قوتو فوق تاريكا تبا في كل سنة هندك سنتر كان فتحر أنجه دبرتي أنا كتابة سنة وان هدود دبسك أبا كتابة توكو طبقات الكبرى جريت ابن سعد بريس أتشي قفا كيسة دبرتوتا عالمة قداء ساتي في جارات توكو إسا درا قفا ولتك أبي علماء دبرتي علماء عن علماء قد أمة محمد دبرتي إبا تربة بريس دبرتي توكو لما جريت إبا تربة ابن سعد في طبقات الكبرى إمام الذهبين تاريخ الإسلام كتابة جد مجلدة شنتمي أفرق تاريخ الإسلام دمو دبرتين جرين علم نمات في مالك كتاتي أن مدرك الرب بدأ سنتنمو إسلام ما كان فنمني ملي هدتي قبه كأكا أم عمار نسيبا يوكين نسيبا تقاف يا ماما مدينة را كيلومتري إبس الديمتي يا ماما أي تأيجو اللي إسي لما انقبته حركة تقوى تشتت أبدي المال إسي لما تشتت أبدي تقاف عهودي قام إسيكم جنجل شاتي أوسو نبي محمد قاتشنا تاتو هر أقروبك دبرتين كين يرابت هاجرا دبرتين قرين هندامتي ولله الحمد قبنا دبرتوتا حديث نبي محمد قمت حفظاجرا دبرتوتا بريدين إسلام ما إيقاجرا قبنا